Abo kuno Teddy bro Finfinnee boo'ee jaani. Addis Ababaa jee booqa ba'ol nagaa. Maal jechuun? Manni Oromoo hidhu Amaaraan hidhu. Booqa bi'ol naga. Hagaa ubaji qaysai. Qabsaawwan biddeena waxii keessatti du'a. Afaan Oromooti. qabሳውን ቢዴና ወጥ ይገይሰት ዱአ አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል እምብርት ውስጥ ስለምትገኝ በኦሮሚያው ጫፍ አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል መሆን አለባት። አዲስ አበባ የማንናት አይደለችም ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች ምንድነው ከጭንቅላታቸው ጀርባ አስቀምጦ ስለዚህ ጉዳይ የሚነጋገሩት የሚለውን በራሱ አውድ ማየት ያስፈልጋል። ምን ታስቦ ነው የማንናት የሚባለው? 4 ኪሎ ቀያ ካከዩ አካክሌ ኬኛ ጀደኒ አልከኒ ጉያ አብጁዳን አስቡላን ጋፋ ነጋን ኩን መለታዬ ቄን ኦሮሞ ነጋን አካ ኡፉ ደንደው ኦሮሞን ኢላፊላሜዳን ከራ አገርሲሱ ከራን 4 ኪሎ ባየ ራፈጋት ገና ቄ ኦሮሞ ነጋ ቡፍኔ ጫልመት ራፈጌስ ኡመተ ኦሮሞት ገብሩማ ለማታ ፊዱዳፍ ወርቢታፍ ምርጋን ወትዋተን ወጭን ኢሳኒ ሂሬ ኡመተ ኦሮሞ ሰከንዲ ቶኮ ዱበት ደብሱን እንደው ሰበምኒሳ ኡመን ኦሮሞ ዶ ከሌሳን ጅሩ ኢሳን ብርብርሰ ጎሮቲ ባኒ ኮየ ፈጨት ገሉ ሳኒቲፍ ፍንፍኔ መኬሳ ጥቋች ሲቁ ሳኒቲፍ ኤርጋ አንገ ከነ ገደኒቲ አብቹፍ ገላን ኦሮሞን ቱለማ ፍንፍኔ ኬሳ ዲበሜ የሮ አርሲት ገላ ቱሬ ፍንፍኔ ኬሳ ዲበሜ የሮ ሰላለት ገላ ቱሬ አንገም ገደላት አንገሚስ ቦይላት ጋፊኮ እኒ ጉዳን ኢሰከነዳ ኢሳን አቺ ፈጎሰና በራዳ ዱፈኒ ፍንፍኔ ኬሳ ጥቋች ሲቀኒ ኤርጋ አመ ከነ ገደኒቲ ሲዳን ደበሌ የሮ ፈርዲሳ ምንሊኪን ጀላፉ ደመሰና ፍንፍኔ ኬሳ ታው ጅቤ ፍንፍኔ መዩ አገው ጅቤ አርሲት ገሌ መነሳስ ፍንፍኔ ራገረገልሼ አርሲት ጃረት ኤጋ ሲዳን ደበሌፋ የሮ ሰና አንገም ገደላት ኦሮሞን ቱለማ ጋወሰና አንገም ቦይላት አባለፋዩ ቀብዬ ሳራ ሞጋት ዲበሜ ባድያት ዴቤ አንጋ ኬሰን እንገድኔ ጉድ እኮ ነው ያገር ካባ ለብሶ የመንደር ሰባኪ መልአክ መስሎ መጣ የሬሳ አምላኪ የከፈት መዝገቡ ታሪካችን ይታይ አገር ማን ገነባ ማን ነውና ገዳይ ኢላል ሶባ ተኩማናን ጀድ አርካ ፋርማ ሙሬ ሴናን ረጋባቲ ከምቢያ ጉርጉሬ ጀዳኒ ዴቢ ቁብሳ ከነኒፍ ጉያ ተኮን ዴቢ ከነኒፍ ኢላ ዱጋን ጅርቱ ከኑማ ሊቅምስ artistoonni keenya galaana gaaromsaa fi yosan geetaw nuuf jiraadha akkatti nu boonsitan keessa kootu qabbana akkatti gammadee jiru sinitti himuu hin danda'u jarri kaleessaaf dhengadda nurratti caffaraa bulte amma moo gubachaa jirti amma ilaani gammachuu keessan jira waan tokko sinirraa barbaadu oromoon galaana ta'uusaa itti agarsiisu qaba akkamitti itti agarsiisa hundumti keenyayyuu yuutuubii galaana gaaromsaa keessa seenne sirba haaraa kana daawwanna jechuudha sirriitti ilaalarra deddeebi'aatu namoota beektan hundatti sheer godha hagarra galgalatti miliyoona baay'eetiin akka laalamuun fedhe kanaafuu hundumti keessanuu viidiyoo kana sirriitti sheer godha ilaa sirba kanaan sirriitti viidiyoo ittiin dalagaan isiniin jedha akkatti nu boonsitan nuuf jiraadha abiy namicha kan haydhu amma ayyaanaan lola labsee jedhamti ani sirba saasin dhaggeeffanne dhugaa rabbi hanamsa iccite duwwaan dhaggeeffanne ilaa lafeen haa caaluu naa waraanu sirba sun dhaggeeffanne yuutuub irra dhaqeen lafeen haa caaluu naa waraanu nan kakadha dhiigni oromoo naa waraanu ani dhaggeeffatanitu asirraa garuu qorixa jechuun dhageerani du'eeti isaanii ayyaana amargimitti deebi'ee dhaggeeffatte dhaggeeffadhe koffaa dhaqeen dhaggeeffadhe saasilii waan qomonan jaaladha orommaan kun mun ajjeefte ananna nyaatti mee dhuguma ayyaanaan akka jedhe kana namichi kun mee eega lola labse biyya digsuuf miti qabsiisa animmoo abbichuu kiingan jedhu adda koorratti dhugaa rabbi kun oromoo hundarratti ta'uu baadhe maneedhaan agashaan biyyatti galee maneedhaan sinii gala dhiiruma sin harkaa caalu ajjeese jaalbattee ajjeese eenyu jawaarfaa biyyaa baase hidhee waan dogodhe kun namicha kana haa qabatu mee dhiiruma sin dhuguma sin cinaan qabdu dhuguma sin dhiir dhaltaniittu ji'a 9 dhalattanii sodaattoota mootummaan ta'ee hidhuu hin danda'u jettaati sodaata mee haa hidhan ani kunoo waada ne abbichuu jedheen abbichuu kiin jedheen adda koorrattan taattuu godhadha haa godhan jarru kun dhuguma dhalatani gaafa isaan dhuguma abbichuusa king gaafas adda koottan dha eega akkas jedhe eega lola labseera jette miti ayyaana nutti agarsiisu qaamarre han haa caaluu ajjeese awwaal han jaalbattee akkas godhe hani ani eenyu moggaamii qadha hani eenyu maqaan isaa taayyee danda'a hidhe hani
goota Oromoo hunda biyyaa mancaasee Oromoo taphachaa jiru kun eega dhiira ta'e biyya bushaa jira miti lola nurratti labse miti biyya sun irratti biyya dhiigaa jira miti godhaa kaamarra isin dhiiruma isin goota keenya duuba keessan jirra let's go baby let's do this king abichu king let's do this I'm asking for that na ani baay'ee emotional into ask tasgabbaaya sa'uun qaba dhiifama godhaa baay'ee waan an aruufani kana ofuma keessan fiddan maaliifin Jawaa waan barreesse sun waa'ee Oromoo irratti ko ijoollee hattuu kan irratti fiddan kana kanuma dhaabuuf akkas gootan malee waa sirballee walii galtaniiti. Even mircaa booda Dr. Asili lumutiin dhufaa jira yaa jaalattanii achuma deemaa jirra maaltu nu jaljasu lumutiin dhufaa argitu miti amma bakka akkam bakka. Alaabaan jijjiirama mircaa booda. Asli. Alaabaan jijjiirama. That's where we going. Qaxxaamuraatiin qaba. Qabsooni warra shawaa qofa laallatti nuti warra shawaa jette. Bakka tana mee ibsa godhi. Maaltu warra shawaa taatimu? What? Jenne Lakki haasawa keessatti yoon dhaggeeffatin hin beeku duratti moo uleedhaan yaa warri shawaa uleedhaan beekamu uleedhaan jara garafna ani waa'ee akka kee gandummaa qabu gandummaan qabu dhibee warra akkasii kaansarii qabdan lakki ansuman gaafadhe siin gaafadhe isa duwwaa dhageesse anan jedhe kana keessa isa duwwaa dhageesse ani siif deemuuf mitaan dhufenne shawaa uleedhaan garafna warri shawaa uleedhaan garafna warri shawaa uleedhaan nama diina garafna how about that warra shawaa jedhamu abdiisa warra shawaa jedhe abdiisa agaanjee waaqoo guutuun jedhe dhaggeeffatu warra shawaa jedhe waaqoo mormitu irraa yeroo paartii mootummaa deeggaruu irraa akkasitti taappellaa keessan beeknee gaafii gaafatan. Ilaalee iyyuu asli warra qawwee asli warra shawaa jedhen ulee shimalli shawaa iyyuu shimalli shawaa makaa nama dhuufti taansee immoo iyyuu. Amma asitti ka barbaadu warra mootummaa deeggaruu fi warra mootummaa abdiisa agaan shawaa miti for information abdiisa agaan deeggaruu miti asli nuti warra kanaa ilmaan akkanaa maarree jette akka waan qabsoon achi qofa jirtu xiqqishoo bakka sanan sirreessitu. Jette bar ilmaan jaarraa abbaa gadaatiin ilmaan taatee jette. Injenne iyyuu baga on jedhemu. Injenne iyyuu. Akkasumas akka faaleessitan kan kun rakkoon Oromoo kana waan dhukaasuuf deemu. Si gaafachuu fedheeti. Caaltuyyee. Ati yaada keetii irratti deembireetuuti yaaduma keetii. I know. Kanaafuu የመሬቱ እያለ የእንትኑ ተጣጣ ጅራን namoota nuti waggaa torban beekne as gadi ba'anii የምጣዱ እያለ የእንቅቡ ተንጣጣ ነው። No. የመሬቱ እያለ የምጣዱ እያለ የመሬቱ ተንጣጣ ነው። የእንቅቡ ነው የእንቅቡ የምጣዱ ሰፌድ ችግር የለም። እንቅብ ማለት ሰፌድ ነው። ጫልቱዬ ወያኔ ወንዶች ላይ ፊታዱ ጫቱ ደቂቃ ለማስያፌ ደቂቃ ቶካ ከበጃ መሌ ያደ ሲገ kabajaa guddaa qabnaa fi caaltuu gaafa wayyaanee nutti anxalaxalsan atoo aggaatmooshaan ተንጠልጥሎብን ነበር። አጋጥሞሽ ነበር ያ ነገር? እኔ አንጠልጣይ ነኝ እንጂ ተንጠልጣይ አይደለሁም። እኔ ኦሮሞ ነኝ። እኔ የሸዋ ኦሮሞ ነኝ። ማንም አያንጠለጥልብኝም። እኒሂው ፈኬስተኒ ስንጥሩፌ ዋን ሶዳን እንጅሩ ዱጋ ጅራቹudhaaf har'a kaatanii hennaa abiyyi jarhiisisee faannoon biyya eega maali jedhe wajjin dalagu homaa miti. Gaafa Jawaar immoo bakka dhaabate yookiin immoo Oromoon nama biraa wajjin ijaarame rakkinadha. Gaafa inni dhaqee Eertiraa dhaqee fidee Oromoos zarafsisee waan godhu waa biraati. Kanaaf ammoo my whole point is koo dhuma irratti nan dubbachuu barbaadu. Eega namichi kun lola labsee eega biyya sodaachisee qabaatee hidha. Maaliif biyya bushaa jirtu? Malee namichi ajandaa nu ta'uun qabu. Teedii Afroon homaa gochuu hin danda'u. Inni hin sirbaa. Hojiin isaa is artist entertain godha han barbaadu immoo sirba. Warra inni immoo warra isaatiif sirbaa hin jiru. Inni guraageedha iyyuu. Innaa calqabu he's not even amaara miti namichi. Bakka OEtti warra bulee nyaata isaa nama nyaachuu beekudha. That's what he's doing. I don't blame him. Haa ta'u immoo eega Oromoodhaa hojjettanii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu isinitti waan hundis meeyyuu